Gurmubaatiin jedhama. Isinitti dabalamu koof natti toleera. Kana miidhaginaaf godhatte moo? Kan bilbila godhe jalaa kaasuu dhiistee tariitii dhiira biraa wajjin jirti laata? Akkamitti ilmoon dhiiraa dur barataan gosa agarsiisa. Gurbaana maal sagal jijjiiram taate? Nagaa keetii garuu. Maalidha wanti xiqqoon? Ati waan tokko waan bittee hin beekne homaa sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Durba gadhiisitti guddate taate. Maal? Anatu obboleessa koo. Anatu durba gadhiisitti guddatti fakkaachaa jira? Abinsiin jedhe. Hulluu lammalee adda baane. Ani fi ati wal arguu mitiiti. Ijumaan wal ilaallee beekna? Taatoo cimaa taate sirriitti taphattee. Akkasumas moo anas na goyyumsite. Maaloo miira kee kana keessan bahin. Talagatti dhabduu sana dhiisiti waraanni addunyaa sadaffaa yoo keellee. Miira adda ta'e tokko biratti dhaga'amati. Qofaasaa dhufeetuun seentan jettiin immoo. Ani maalitti hin beeka? Nama tokkicha akka biyyaatti ilaaluun kun naaf hin galle. Jirraan maatii goorran caalu. Naaf hin galle. Kun immoo maal jechuudha? Dhugaa kootu jira. Qubeelaan sunillee waan ta'e qaba. Yeroo godhatee fi yeroo hin godhanne mucichiin jijjiiramu. Maalidha? Utuun bareeddummaa tokko ni callisee deebiidhaaf murteesse. Maal? Maalidha kun immoo? Maaltu? Dhugaatiin maaliiti kun? Waan dhugamudha kan iji keenya argu. Isallee argaan jira. Erga argitee maaliif na gaafattare? Erga yoomiitii dhugaatii alkoolii qabu dhuguu eegalte. Sanuu guyyaa saafaatiin. Waan an dhuguu qabuuf waan an dhuguu hin qabne jedhii na barsiisi qaba. Kottu na barsiisi. Jettee na to'achuu jalqabdee yeeti. Maal jechuudha? Kana si to'achuu waliin maaltu walitti fidi? Kana caalaa akkamitti na to'atta? Yeroodha gara yerootti amala jijjiirrachuun kee kun akkasitti caalaa jiru garuu sitti beekamaa jira. Jettee sadarkaa kanarra geessee? Waan an barbaade yoon godhe maal si galchi? Akkamitti nan galchu? Ana moo sidhaa hoogganaan mana kanaa? Kanaaf akka kanatti hoggantaare akka tasaa amalli kee jijjiirame jedheen callise. Amma immoo yeroo taraada keessa galtu callisee si ilaaluun qaba. Sitti miira bar. Waan sin ilaallanne keessa hin seenin. Dhimmi obboleessa koo aannan ilaallatu. Siin kan si ilaallatu gadi jettee barnoota kee barachuu qofadha. Amma deemi gara kutaa kee. Deemi! Osoo takka kana taatu dhuguma sammuu nagaadhaan waan qo'achuu danda'u sitti fakkaata? Mucaan naarii koolatti hin kaasiin. Obboleessa koo maaliif waan taate? Waan gochuun barbaadu akkam godhuuf nan dirqamsiisiin. Amma deemta moo deemtu? Waan tokko jala mureessitti moo otoo takkas taatu jakootiin arguurra yeroo kuma tokko na rukutuu kennaaf wayyi. Amma deemta moo deemtu?
Firiiko maal jedhee kan sitti mun beeku miirriin siif qabu yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Homaa tokko naan hin jedhin si jaalladheera. Akkati kan koo qofa taatuun barbaada. Yoo tole naaf jettee fi waan ati barbaaddu hundumaa siif ta'een si wajjin jaalalaan itti fufuu barbaada. Akkasumatti milki. Firiiko jaalallee koo. Akkasiin jedhama milki. Utuma gaaffii jaalalaan dhiyeessiniif akkamittiin jaalallee koo jedheen ishee waamuu danda'a. Akkasiis hin ta'u. Kanaaf. Firiiko maalirraa akkan eegaluun beeku. Waan irraa eegaltuun beektu erga ta'e dhiisi yoo naan jettee hoo. Maallaa fayya. Firiiko waan tokko sitti muufan ture ilaa maal seete. Kun tasuma hin ta'u. Hin ta'uun siin jedhe dirqama ta'a. Murtoo baay'ee ulfaataa dabar. Ayyuma salphaadha siin jedhe. Ani hin fudhu. Maaliif? Waan kamirrayyuu caalaa murtoo baay'ee hiree miidhuu danda'udha kun. Sirrii miti. Irra deddeebi'iti sirriitti yaadi. Dhiisi malee. Waan kana waan ani itti yaadne sitti fakkaadha. Yoo yaaddayyuu waan sirriitti itti yaaddu murteessitee itti fakkaatu. Na amani. Namni akka kootti hireedhaaf yaadus namni akka kootti hireedhaaf dhiphatus hin jiru. Murtoon kun immoo hiree mataa ishee ni fayyada. Akkamitti? Tilmaama isa kamiin hiree fayyada? Hireen barattuu qaxalee akka isheen taate beektamti. Nan beeka. Kanaaf yoo akkuma sitti hime kanan barbaadu barnoota ishee qofa akka isheen xiyyeeffattudha. Wanti tokkollee ishee daangessuun qabu. Dhukkuba koolee yoo ta'e. Ati ishee gartee deemuun ishee miidhu? Jechama tokko beektaa? Jechama maali? Wantoota gadhee ta'an lama keessaa gadhee isa caalu filadhu isa jedhu. Ammoo maal akkam godhu wallaalee firii? Waan ulfaataa akkamiiti maaloo? Ulfaataa qofaa moo? Gabaabumatti obboleessa koo ani beeku sana miti. Maaltu akkas godheeni garuu? Ani maalan beeka? Anatti immoo namummaa karaa arginetti ta'e. Wanti na ajaa'ibee barsiitti akkasitti jijjiiramuu isaati. Osoo nama biraatti akkas jijjiiramee ta'e haa ta'u jennee fudhanna. Sitti kan akkasitti jijjiiramee wanti isa mufachiise wayii jira jechuudha. Aaruu dheekkamuu fi amala isaa jijjiirrachuu qofaa miti bara. Al tokko na tuffata, na rukuta. Maal? Si rukutamu? Eeyyee, ana garuu kan na yaaddeessisaa miti. Soo gidda miti dhandhameen ilaalu. Garuu haalli inni keessa jiru baay'ee na yaaddeesseera. Maarree, wanta akkamii isa mudannaan kan inni akkasitti jijjiiramee si rukutu baay'ee nama yaaddeessa. Kan kana caalu darbeera. Kan kana caalu? Wanta kana caalus godheera moo? Dhugaatii dhuguu eegale. Sanu guyyaa saafaatiin utuunni taa'ee dhuguun arge. Maal? Dhiisii yoon jedhe nan dhaga'u. Maal si galche naan jedha.
Sana booda wal falmuu eegalla. Jiruun keenya wal loluu qofaa ta'eera. Akkuma bareen arguta. Sana boodaan immoo aariin deemee rafa. Jireenyi keenya erga akkas ta'eeti tuttureera. Akkuma na argin qabni saariidhaan rooqamuu eegala. Kun waan mataaf miila hin qabne akkamiiti maaloo? Anas isatu na dhibe bar. Maal sete doktor? Ani hiree wajjin mana tokko keessa taa'ee yeroon ishee bukkeetti du'a akka isheen na agartu barbaadu. Kun ta'e jechuun bara jiraattu hundumaa eelaa guddaa keessa jiraatte jechuudha beektaa. Ilaa wanti siif hin galle. Chronic lymphocytic leukemia carraan nama jeesuu sagalee xiqqaa. Dhiisi. Waan hin jirre na jajjabeessuudhaaf yaali. Dhugaa aboote badu. Si jajjabeessaa miti kan hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf dhukkubni kun nama jeesuu danda'a. Garuu immoo yeroodhaan yaala keemootiraappii fi immunootiraappii yoo goote yeroo dheeraa jiraachuu dandeessa. Murtoon fudhadhe baay'ee ulfaataadha. Hiree gatee deemuun koo qormaata ulfaataadhaaf wanta baay'ee cimudha. Isaan siin jedha bari. Kanaafiyyuu yeroo murtoo ulfaataa akkasii murteessu yaadota ati akka filannoodhaaf furmaataatti naaf kaaste waan fudhachuu walaalesti fakkaata. Yaadota yaadde kana maaliif ittiin fayyadamne? Yerooti gara biyya biraa turte waa'ee dhukkuba kootii mariisisuudhaaf dooktaroota garaa garaa bukkee deemeen ture. Garuu dhukkubni koo sadarkaa yaaliidhaan fayyuura darbeera naan jedhan. Kana dhiibbaa wanti jiru. Sallee doktoroonni sirrii jedhan. Garuu murteen kees baay'ee ulfaataadha bar. Namni akka kootti hiree kunuunsu ishee barbaachisa. Namni sun immoo sidha. Kana gochuu danda'u. Yoon dhuguma olmaa sirraa qabaadhe kanaan naaf deebisi. Dhiis. Akkas miti. Dhuguma oolmaa keessa yaaduu danda'u. Otoo ati na cinaan jiraatne ta'e ani bakka kana ga'uun koo shakkii. Lubbuudhaan jiraachuun koo iyyuu shakkii. Oolmaan kee guddaan akka irra jiru nan beeka. Akkas taanaan na gargaari ka. Kana booda dhugaa gooti waan tokko iyyuu sin gaafadhu. Maaloo dooktar na jalaa callisi. Jedhi ka waan ta'e naan ta'e dooktar. Kana gochuu danda'u. Ifa. Ana akka hiriyaa kootiitti otoo hin taane akka obboleessa kootiittan si ilaalan ture. Ati garuu nama oolmaa namaa yaadachuu hin dandeenyedha. Baay'een gadda dooktareebba. Inni anaaf obboleessa koo qofaa hin turre. Abbaa koodhas. Nan beeka bareedduu koo. Hin beektu. Eenyuyyuu hin beeku. Kunoo carra dhabduu ta'e wantoota ulfaatoodhaan marsamee jira.
obboleessi koo furmaata rakkoo kootii ture. Waan hundumaan isatti dagadhan ture. Yeroo tokko nama jajjabeessuun ni ulfaata. Keessattuu immoo nama akka kee jechaan jajjabeessuun ni ulfaata. Akka waan an jettuuf miti bar. Osoo naan jedhinaan jettees maaliin siin jedha jetteeti. Jabaadhu siin jechuurraan kana fee waan tokko siif gochuu hin danda'u. Yeroon gammee wajjin olloletti, yeroon sababa giiftiif milkiitiin rakkoo keessa galetti, yeroon namoota naannoo koo jiranii naamileen koo cabetti, namni na bira dhaabbatee na jajjabeessaa ture tokkichi obboleessa koo ture. Waan hundumaa isatti hin dagadhan ture. Amma yeroon akkas ta'u garuu eenyutti iyyuu dagachuu hin dandeenye. Naaf gala hiree. Garuu ati yoon tasgabboofne akkamitti isa oolchuu dandeessa? Isa haala ulfaataa kana keessaa baasuu dhiisiitii ofii keefiyyuu ni miidhamta. Kun immoo isaaf ati akka kana ta'uun isaaf miidhama lammaffaati. Gufuuwwan hedduu isatti dagadheen ture. Inni yeroo akkas ta'u garuu eenyutti iyyuu dagachuu hin dandeenye. Bakka isaa eenyuyyuu naaf bu'uu hin danda'u. Isa qofaa osoo hin taane atis nama biraa taateetta. Hiree jabduu fi qaxalee ani beeku sana deebisteen fiddu taanaan tasuma qormaata kana injifachuu hin dandeessu. Kana nama argaa jiru garuu hiree qaxalee ani beeku osoo hin taane durba akkasumaan jiraattu homaa tokko jijjiiruu hin dandeenyedha. Ammoo sodaan na weerareera fide. Sodaa maalii? Obboleessa koo osoo ilaaluu waan an dhabu natti fakkaachaa jira. Akkasin jedhiin wanti hamaan tokko yoo nuumuun hin sodaatiin tole. natti mika. Amma miti yeroo kee sirriitti naaf laatteen yeroo biraa sitti himu. Ani siif moo maal rakkoo qabu? Tole guddaa galatoo. Maalla kana keessatti qofaa kee teessee kolfite. Maallaan jette? Wanta akka kanatti si gammachiisu maalidha? Dhufteetta moo? Akkatti dhufte sin argine. Atoo addunyaa mataa keetii keessa bashaataa dhufuuf dhiisuu koo akkamittiin argata jetteeti. Garuu maaltu sii ta'eeti? Kan akkas gammadaa jirtuuf. Homtuu naaf ta'e miti. Calliseen. Otuu qofaa kee kolfaa jirtu homaan taane jechuun hin cimu? Natti mi wajjin gammannaa. Hiriyyummaa yoomiifi? Hiriyyummaa? Anaaf ati hiriyyoota moo? Maarree waan barbaade ta'us waan baay'ee wajjin dabarsineerra. Miti? Wanti itti rakkatte yookiin immoo wanti itti barbaaddu yoo jiraate ansi gargaaruu nan danda'a. Waan daangaa mataa keetii dabartee fan xiqqoo ishee taare malee siif ilaalcha gaarii qaba bara. Maaloo dhiisi giifti. Karoora malee nan kolfisiisi. Milkii du'a kooti baay'ee garaa koo na nyaatta. Galatoomi waan naaf gadditeef ammatti gargaarsan barbaadu hin qabu. Abbaan kee akkam? Amma nagaa isaaniif jedhee na abdadha. Milkii koo yoo maallaqni isaan barbaachise isaan gargaaruu dandeenya. Ani obboleettii keeti. Sodaa tokko malee yeroo barbaadetti na gaafachuu dandeessa. Abbaan koo fayyaasaati. Isa kanaan duraa caala amma immoo baay'ee nagaasaati. Ammatti qarshii rakkatee gargaarsa barbaadu tokko hin qabu. Wanti guddaan nagaa ta'uu isaaniiti. Waan kamiifiyyuu yeroo barbaadetti waan barbaade na gaafachuu dandeessa. Maalidha na gargaaruuf baay'ee ariifattee hin giifti. Maaliif ifatti oolmaa kee kanaaf waan narraa barbaadu natti himtu? Kana booda oolmaan sirraa barbaadu maalan qaba jetteeti. Waan hundumaayyuu to'annoo koo jala oolfadheera. Giiftii ta'uu koos immoo hin dagati. Maarree akka nama oolmaa biraa namarraa barbaadutti irra deddeebitee si gargaaruuf qophiidha maal yeroo jettu naa galuu dideeka. Amma kanarra deddeebi'ee si gaafachuun koo
Tokko akkuma sitti mee waan garaa kona nyaattuudhaaf. Lammaffaa immoo miira sirrii ta'e waan ansiif qabuuf. Addatti immoo iccitii eeguun kee waan sirriitti dinqisiifatamuuf. Waanan jaalladhe iccitii kee eegesitti fakkaate hin dogoggori. Sababati akkan hin jiraannetti akkan hin duune gootee na reebsisteef. Isa dabara daangaa mataa keetii darbite inni siin jedheef isa kanaaf malee si wajjiniin jibbas ta'e waan walitti nu buusu tokkoyyuu akka hin qabne ati sirriitti beekta. Gargaarsi kee yoo na barbaachise nan dhufa. Ammatti garuu gargaarsa barbaaduu hin qabu. Akkam abbe? Tamboo kana sooratuma godhatte kaa? Akkam somba kee kana kireeffatteedha moo xiqqooma isheellee yaadiif malee? Jalqaba gorsa keef guddaa galatoon. Kanarraa kana fi sombi koo nagaa isaati. Kanaaf homaa nama yaaddeessu. Hin fakkaata. Osoo nagaan taanee hamma aarrii ibiddaa inaafutti ittiin aarsitu ture. Ani kanan jedhu. Amma immoo kaaraakterii isa kam keessa jirta maaloo? Waa'ee kaaraaktera maalii haasofta? Wanta kana irra deddeebi'aa jirta bar. Moo akkamii fiilmii wayina hojjechiisuu yaaddeeti? Ani fiilmii maaliin si hojjisiisa? Atoo kinoo fiilmii nurratti hojjetaa jirtamti? Waa'ee kaaraakteraa taasoftu waan hin beekuun qabu. Kaaraakterii akka qeerransa daggalaa haadhee bahee isa akka firiin harkaa baastee sanamu. Isa homaan beeku jettu sana taphachaa jirta. Garuu dhimmi isin qubeellaa kanarraa qabdan maalinni? Isheenis akkas jetti. Qubeellaan firii waa'ee isaa haasoftu isa kanadha. Dhugaa ishee turte. Jechuun yeroo qubeellaa kana godhatte fi yeroo hin godhanne ni jijjiiramta. Inumaa fiilmii Jeek Chaayinaa isa Tooksiidoo jedhutu kana yaadachiifte. Innis akkuma kee kana yeroo suufii uffatu fi yeroo suufii hin uffanne adda ture. Jechuun karaatee maal kun yeroo suufii uffatee dhufaaf. Akkuma ati yeroo qubeellaa kana godhatte akka nama arba lafaan dhawweessi godhu kana jechuudha. Maraattee taati. Inumaanatu maraate? Sa'aatii walanqate kana addanaa maal hojjettaati? Moo ammas durba biraa nama ukkaamsitu eegaa jirta? Hanga bor wal argini. Waa'ee ukkaamsu maali? Naan jettutti jedhi nagaan ture.
Tole. Maal? Nagaamu. Maal jechaa jirta? Nagaa bultee? Nagaa kooti. Galgala namni nu kamsuuf yaade sun naaf hin milkoofne bara. Ana maal na gasheere? Waa'ee nama ukkaamsuurraan kana fi waan biraa waan haasoftu hin qabdu? Lakkii qaba. Oduutti dhiba jetteeti. Garuu galgala waan nama ukkaamsuuf dhaabbachaa ture waan sitti fakkaateef. Maal? Ani fatii galgala wal agarreerra moo? Maal? Ani fatii galgala wal hin argine? Eessatti? Waan nagaa qabdu natti hin fakkaatu. Ani fatii wal argine waa'ee tan bohaarsu biyya irratti naasofne? Inumaa sun bakkee kireeffatteetti naan jette. Moo dogoggoreen ati akkas naan hin jenne? Tan bohaarsita jechuudha moo? Maaliif maal wal irratti aarsitee mataa irra si ba'ee of si wallaalchiseere? Dhiifama maaloo. Ati akkan tan bohaarsu hin beektu turte. Yeroo afaan guuttee akka tan bohaarsitu dubbattu hin qaanoftu? Waan nama boonsu, waan jabina kee lallabdu wayiin fakkeessine barataan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa umurii kanatti tan bohaarsa jechuun akka namni na agarre jedhee dhiphata. Ati garuu bakkee irratti afaan guuttee dubbatta. Maaloo suuta jedhi gorsaaf yoo ta'e hireenuu nageessi. Ani yeroon tamboo qabadhee aarsa ture na argite jedheen edaa waliin argine. Eeyyeen sin argine yoon si rakkisuudhaa baadhee ammanaaf deemta? Kanaaf ani fate waliin argine hiree. Eeyyeen sin argine. Itti amantaa waliin argine? Gurbaan ana maaliif nan dhiiftu? Waan tokko si rakkisu? Maal? Harka kee bitaa gibii kee keessa baasimi. Maaliif? Baasiin sodaatiin ilaaluu barbaadeen. Bareen ture. Dhibba keessa dhibba akka qubeellaan sirra hin jirre bareen ture. Waa'ee qubeelaa maalii haasofta? Akkuma sin jedhe akkuma toksidoo yeroo suufii uffatu nama biraa ta'u. Atis yeroo qubeelaan uffanne nama biraa taata. Yeroo godhattan immoo gootummaan onnee sin bokoksa. Maraatu. Edaa waa'ee jekshinii fi toksidoo hin haasofne ture. Jechuun akka haasofne yaadattu dhiifama. Sigaaris. Ishee kanatu nagaa maal dhugeen kun maal qabdi jetteeti? Sittoo iraan barfirii. Kana caalaa dhugdee amma uffata kee gattutti dhugdama? Carraa machaa'uu yoo margadheen jetteeti. Osoo namni maallaan jedhaan qabu ta'ee silaa akkam barbaadeen haasa'an ture. Ture amma maatu si dhorke? Waan baay'ee wanta ati hin beekne wanta siif hin galledha. Ture har'oo sababa qabdaa? Sababa maalii? Sababa dhugduuf ka. Sababni hin dhiba jetteeti? Maal taati? Akka obboleessi hireenyummaan isaa jijjiirame dhageesseetta? Maal jechuudha? Eenyummaa isaa jijjiirame jechuun? Hireetu natti hime. Amalli isaa baay'ee jijjiirameera. Nama biraa ta'eera naan jette. Itti dheekkamaa, darbee darbee reebaa, wanti inni irra jiru immoo sirrii miti naan jette. Maal? Maalaan jechaa jirtan? Qofummaa baay'isaa, waan xiqqoofis waan guddaafis hin haaraa naan jette. Inumaayyuu immoo amma immoo alkooliyyuu dhuguu eegaleera naan jette. Dhugaa kee jettaa? Turi sababni isaa maaloodha? Wanti beekamaan hin jiru. Hireenis hin beektu, urjiinis hin beektu, innis immoo hin dubbatan. Dhugaadha firii baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf amma akkati dhugaatii dhugdu kan si godhe saare? Kanaana waliin illee maaltu walitti fida jetteeti? Maarree isaaf hin jedhe. Dhugumatti dhiphattee waan garaa ishee natti haasa'u isheef baay'ee natti toleera. Hiriyaa koo durii waan an argadhe natti fakkaate. Waa'ee gammee, kan giiftii, kan kees kaastee immoo natti haasofteetti. Yeroo dhiphattee waan gootu wallaalteetti dahoo kan isheef ta'e obboleessa ishee akka ta'es natti himte. Sana booda hoo naan hin jettu? Tole, sana booda hoo? Maal naan jettee beektaa? Yeroon namoota kan kodha jedhee abdadhuun miidhamu kan na jajjabeesse isa ture naan jette. Milkii baay'een dhiphadhe. Wanti isheen naan jettee hundumtuu nagaa na dhorke. Baay'een isaa waan waa'ee koo haasoftu natti fakkaata. Keessumaa immoo yeroo isheen namoota kan kootiin hin miidhame jettu achi keessatti nuuf arge.
Firi dhugaadha baay'ee waan baay'ee ulfaataadha. Garuu waan si shakkite sitti fakkaata? Anuun beeku. Anas kan na dhiphise sana. Hiree qulqulluu akka garaa waaqaa taate irratti yakka amma kanaa dalaguun koo baay'ee na dhiphiseera. Nama gaddisiisaa qofaa miti. Baay'ee garaa namaa nyaata. Akka nama dogoggoraan nama ajjeesee abjuudhaan immoo itti dhufee itti rifadhe. Cubbuu nan hojjedhes immoo akka kanadha. Firi, ati nama ajjeeftee beektaa? Maal? Jechuun miira sana akkamitti baruu dandeessa? Waan ittiin qosanii fi waan ittiin qosamne adda baasii bane. Miirichaan si dagachiisa jedheeni. Amma isa dhiise. Maaliif ture kanatti sin barbaada naan jette? Inna turu. Boodan sitti hima. Rakkoon qabu natti hima. Isi Firi, amma miirri kee sirrii miti. Milkii. Ooko. Baay'ee galatoomna. Isa kamiif? Yeroo akkasitti waan na wajjin taateef. Dabalatammoo hiriyaa garaa koo waan taateef. Galatoomna. Hiriyaa jaallataniif gochuun kun waan salphaadha. Yeroo lapheen hiree akka kaleessanaaf banaan taanetti yeroo duraanis namiidhuuf boolla meeqanaaf qotaa oolu keessatti giiftiinis faayidaa isheef malee yeroo nan barbaanne keessatti. Firi, jechama tokko na yaadachiifte. Nama jechuun yeroo namni hin jirretti nama namaaf ta'udha jedha. Atis akkuma hiree kitaaba barnootaan ala kitaaba kan biraa dubbisuu eegalte moo? Lakkin eegalle. Eegalteetta malee milkii. Jechama ajaa'ibaa natti himte. Egaa jechami tokko tokko bakka akkasiitti itti fayyadamuuf si gargaara miti ree? Si gaadii si Firi. Maaloo. Kun amala hiree biraa dhufe. Hireenis akkasuma naan jetti. Ishee irraa adda bahee yeroo tokko akka dhiiraatti na eegdee turte. Otoo ati hin jiraanne boolla sakkamtu na liqimsa. Ani hin beekun ture. Maaliin gochuu danda'as? Qofummaa natti dhaga'amu jalaa na oolchiteetta.
kun sitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo salphistee ilaaluu dandeessa. Anaaf garuu waan guddaadha. Yeroo nama dhabettis waan hundumaa naaf taateetta. Guddaa galatoomuu. Akkam bareedu. Akkamati. Ati na waliin haasa'uuf dirqama namni tokko si ukkaamsuu qaba jechuudha? Har'a bareeda. Qubeellaa kee godhattee jirta. Akkan ofirraa baasee hin beekne sitti meen ture bara. Mee na amani. Dhahaan kee Jeeminii, Liibraa yookiin immoo Paayisasiidha. Aha, akkamitti akkas jechuu dandeesse? Amala gosa lamaa qabaachuu kan danda'an isaan qofaadha. Amala gosa lamaa? Keessumaa warreen Jeeminii ta'an amalli isaanii lakkoodha. Intalo, antasuma amala lama qabu. Gaafa achi jiru jettu asitti isaan argita. Gaafa as jiru jettu immoo achitti isaan argita. Tasuma isaan akka kanadha jettee murteessuu hin dandeessu. Warreen Jeeminii ta'an amalli isaanii dafee hin beekamu. Garuu immoo kan kee dafee sirratti beekama. Kanaafuu Jeeminii miti jechuudha? Paayisasii ta'uu dandeessa. Isaan irratti yoo akka Jeeminii ta'uu baate iyyuu eenyummaa lamatu isaan irraa mul'ata jedha saayinsiin. Amma immoo Paayisasiin ta'e takkichumaan Jeeminii irraa gara Paayisasiitti jijjiiruun hin ulfaatu? Maal seeti mallattoo warra Paayisasii ammoo qurxummii karaa waliif faallaa irraa galaana daakanidha. Inni sadaffaan maal jettee? Liibiraas ta'uu dandeessa. Zoodiyaak saayiniitti naman ta'e jechuudha? Maal jechuudha? Zoodiyaak saayiniin bara ogummaadha. Salphumatti amalaa fi eenyummaa namootaa baruuf na gargaara. Akkamitti? Maal sitti fakkaate? Yeroo namni tokko dhalatu guyyaa dhaloota isaatii namni sun kanadha jettee ibsuuf yeroo sanatti kallattii itti biiftuun ba'aa jirtutu murteessa. Sirriidha. Garuu amma tokko akkan dubbisetti wanti kun saayinsiidhaan waan mirkanaa'e natti hin fakkaatu. Saayinsii waan hundumaa yoo mirkaneessee beeka. Wantoonni gurguddoo ta'an saayinsiidhaan waan mirkanaa'an miti. Waan kana irratti baay'ee xiyyeeffatteetta natti fakkaata. Marree akka salphaatti eenyummaa fi amala namootaa beekuuf sirriitti na gargaara. Yeroo baay'ee immoo dogoggoru. Dhugaa jiru lafa kaa'a. Kanaafuu dhahaan koo maalidha naan jettare? Jeeminii, Paayisas yookaan immoo Liibiraadha. Qormaata akkamii keessa gallee maaloo? Hojii baay'ee dhiphadheera. Mataan kun hadhuudhaaf jedha. Maaloo dafnee waa gochuu qabna. Yeroo baay'ee amallee namoota tasa jijjiiramuu kan danda'u rakkoon fayyaa yoo isa mudatedha. Rakkoo fayyaa maali? Hin beeku hiree garuu miidhama qaamaa yookiin immoo xiinsammuu yoo mudatedha. Amala qofa miti eenyummaan isaas jijjiiramuu danda'a. Maarree obboleessa koo rakkoon fayyaa isa mudatan jiru. Osoo jiraate illee na dhoksuu hin danda'u. Ilaarii akkas ta'uu danda'a sin jechaan jiru. Garuu immoo ogeeyyiin xiinsammuu akka jedhanitti sin jechaa jira. Isaan immoo eessatti argamti? Waan hin taanes waan ta'us callisanii odeessu. Lakkii dhiisiire. Kanaafuu obboleessi koo dhukkubsateera jedhee amanuure. Haalli inni keessa jiru akkamitti? Itti caalaa jira. Anaafis bilbila koo narraa kaasaa hin jiru. Siin bilbila sirraa kaasuu dhiisuu isaas eeyyamee dhugaatis dhuguu eegaleera. Maal? Kanaaf dhabar kan dafnee waa gochuu qabna siin jedheef.
argatee amma makkanee natti jabaate. Jalqabuma yeroo si eegalu toonatti miteetta ta'e maal qaba ture? Otoon sitti meeratee bakka turtee hojii kee dhiistee nufta turte. Siif moo akkamittan hin dhufu? Kun waan si gochuu danda'u keessaa ishee xiqqoo dabar. Dhugaa dubbachuuf akkas akka inni natti cimeen barreen ture. Sadarkaa kanarra gaasaa yaadne. Nama gaddisiisa. Otuu natti himtee ta'ee nan dhufan ture. Kun kanan siif godhu keessaa waan salphaadha. Maal kan jettu sana dhiisitee amma na gargaari. Yooma xiqqaate illee toon akkas ta'uu na agartee na jalaa callisin maalu. Maal si gargaaru? Yaa dooktareetta. Si'a meeqan irra deddeebi'ee sitti himaa? Isuman sitti hime sana na gargaari kaa. Itti gaafatamummaa isaa fudhadhee murteessuutu na dhibe bara. Utuun haala kana keessa jirus na jalaa callista jechuudha. Utuun akkas ta'ee jiruu na ilaalte na jalaa callista jechuudha. Akkasii dooktareeb. Kana caalaa hanga yoomitti labsuu qaba? Maal jechuudha? Jaalalli kee guyyaadhaa gara guyyaatti natti dabalaa dhufeera. Kana caalaa maal gochuu akka qabu hin beeku. Sitti miin ture bara. Hin dadhabin akkasuma yeroo keen balleessinsiin jedheera. Maal sitti fakkaate gamni? Jireenya koo keessatti wanti barbaade dhabe tokkoof tokko qofadha. Innis immoo sinna. Miti? Dhugaa kooti bara. Kanaafuu kan si qabe jaalalatu hin taane xiiqiidha jechuudha. Xiiqiin bara ammuma oolee bulu yeroo jaalalatti jijjiiramu baay'ee ulfaataadha. Maddi isaa garuu deemee xiiqiidhumadha. Malee miira dhugaa miti. Waan tokko sitti immoo gamme. Anammaan rifeensa koo haala kanaan dhaadheen jira. Hawaasa bakkee dhalaaluuf waan baay'ee itti fakkaachuu danda'a. Garuu buqqeen sammuu kootii dadhabeeran jedhu. Kana beektaa? Kun immoo maal jechuudha? Jaalalli kee akka rifeensa dhahaa koo kanaa bulee kee baay'atuyyuu garuu anaaf akka buqqee mataa kootiiti. Natti ulfaateen jedhu. Falaasamaa fi akkaataan itti miirichatti ibsite waan addaati. Garuu moo wanti siin jedhu tokko yoo jiraate wantuma yeroo 1,000 irra deddeebi'ee siin jedhedha. Yeroo ammaa kanatti lapheen koos ta'e miirri koo kanaaf qophii miti. Afaan kamiyyuun sitti hime akkasiif galuu danda'u hin beeku. Maal barbaacha dhuftan? Si haasofsiisuu barbaanne. Maal na haasofsiistu? Waan baay'ee. Garuu atis maaliif akkasi barbaanne beekta? Beekaa, dhugaatii maaliiti kun? Gadhiisi! Maal si gashi? Maal si gashee? Maal ta'aa jirta? Beekaa, maaliif bilbilan kaastu? Waan an kaasuun barbaanne. Kaasuu dhiisuun mirga kooti. Si galee naman barbaadirraa kaase naman barbaadirraa moo kaasuu dhiisuu nan danda'a. Filannoo kooti si gashaa. Baay'ee akka jijjiiramte beektamti? Maaliif waan taate dubbattee fallatti hin barbaanne?
Anatu jijjiirame. Homaan taane nagaa kooti. Otoo maan taane qofummaa filattee otoo maan taane waan xiqqaattis waan guddaattis dheekkamuu eegaltaa. Turi naaf hin galle namni nu caalaa sitti dhiyaatu jira hin jiru miti. Walitti dhiyaachuun keenya har'aaf kan nu fayyadne yoom nu fayyadare. Isin maaliif nan dhiistan? Waa'een koo isin ilaallatu isin hin jirre beeki. Maal waa'ee obboleessa hiree kan odeeffamaa jiru? Egaa amalli isaa jijjiiramuudha. Amalli isaa jijjiiramoota akkamittiin barte? Mana barumsaa keenya oduu kan odeessu qilleensa dhamti. Ani hin dhageenye garuu. Garuu kan hin jedhu. Waa'ee jijjiiramuu obboleessaa amala hirees yaaddeseeti moo ammayyuu waa'ee ishee dhiphataa jirta? Dhiphachuutu hin taane hireen obboleessa ishiif miira akkamii akka qabdu sirriitti waan hin beekuufidha. Ituma waan barbaade ta'e iyyuu immoo gaafa ishee miidhamtu ilaaluun barbaadu. Maaliif isa waliin boollatti hin galin? Maal jette? Amma kanas ilaalcha hamaa isheedhaaf qabaachuun sirrii miti. Nu ilaallata. Sin ilaallatu. Akkamitti? Akkamitti waa'een kee nu ilaallatu? Eenyu waan taataniif waa'een koo sin ilaallata. Jedhaa natti maaka. Eenyu waan taataniif ana caala naaf yaaddu. Eenyu naasif? Isheen obboleettii keeti. Ani immoo jaalallee kee waan hin ta'eefidha. Ati homaa gooyyuu miti. Tasumas hin beeku. Akkuma nama hin beekne wajjin ciisuudhaaf ariifattee fedhii miiraa keetii baate. Ammas nama hin beekneef dhimmamuudhaaf hin ariifate. Jalqaba gubbaa keetii eeggachuutu sirra ture. Sigalee! Tu si marcero y quilla corre an kanisa miti akan tutne corre ilili urgoftu manaf kalake yom fudachuf jedu dan dirati maki Kani warrakne jirikena mune Jalalli kullu qalbiki yafude Hiree maaloo mana dhiisi. Obboleessi koo akkuma ati beektu sakaleessa beektu sana miti. Maalootti hin qabamin. Hiree anatu nama hin beekne wajjin ciise anatu fedhii miira koo guutuuf jedhee ariifate natti akkasiidha. Urjii maaloo tasgabbaa'e. Natti isaa waa'ee kabaja dubartummaa koo kan na barsiisu. Maaliif akkas taata? Haala inni keessa jiru hubadhu malee. Hiree akkamittan isa hubadhu yeroo inni akkasitti ol fuudhee gadi fuudhee yeroo na arrabsu akkamittiin isa hubadhu natti isa siin jechaan jiru maaloo akka namni biraa siin jedhee itti lakkaa'ee dhiise. Kanaaf hin galle waan ani isa jaalladhee borii koof jedhee isaa amaniifidha malee ila ani kabaja dubartummaa koo wallaalee miti kan isa wajjin dhiise. Natti mikaa ani durba akkasiiti moo? Akka akkasin taane sirriitti hin bareechee beeka. Garuu beekaan kana booddee qilee galuu ni danda'a. Tolee hiree. Irrasiif deebi'u qilee galuu ni danda'a.
Tole Mr. Gemini. Pisces yookiin immoo Libra. Akkamati. Waa'ee maalii haasoftaa? Sagalee isa waa'ee dhahaa haasofne dhaqa. Moo yookiis. Ana waliin waa'ee dhahaa waan haasofne tokko hin qabnu barra. Mee harka kee bitaa natti agarsiisi. Qubeellaan kee meerreenaan jechuuf himiti? Maarreet soo beektaa. Akkas miti. Hiriyaan kee sunis akkas jedhee na gaafate. Garuu an amma irratti qubeellaa guyyaa tokkoyyuu godhadhee hin beeku. Sirumaa moo takkaayyuu ofirraa baasee hin beeku naan hin jenneeti? Na amanii dhugaa jireenya koo keessatti guyyaa tokko qubeellaa godhadhee hin beeku waan. Ifama guddaa. Isa kamiif? Hiriyyaan akka keetii yeroo meeqa sin barbaadanaan jedhee siif argamuu dadhabuu koof. Kunumaa miti. Ani dirqama riyyummaa kootiin ba'achaa jira. Salphisi ilaali malee. Har'a garuu waan si taasisuu hin qabu. Waan ati na barbaaddeef si dhaga'uuf hin dhufe. Maaliif na barbaaddee natti himi? Natti himi kaa maaliif na barbaadde? Akkamitti akkan eegaluu wallaale. Nan sodaadhe fakkaata. Anaan na sodaattee akka hin taane. Hiriyyaa iccitii meeqa waliin haasa'an taanee moo? Maal seete firii? Ani si jaalladheera. Kana sitti muufan si barbaade. Milkii, anis sin jaalladha bara. Dhugaa moo? Dhugaa kooti. Akkamitti nan jaallattu jettee yaadde? Ati bari anaa hiriyyaan baay'ee jaalladhudha. Lakki akka kana jechuu miti firii qabu. Akkamidha ree? Si jaalladheera jechuun koo jaalala riyyummaan alatti jechuu kooti. Akkam olte hiriyeeku. Isaa wajjin wal barame Dooktar Eebbaa jedhama. Nagaadha. Hiriin jedhama. Hiriyaa koo yeroo dheeraati. Isa jechuun anadha. Ana jechuun immoo isa. Kanaan dura waa'ee kee baay'ee dhagaheera. Har'ama waan wal si bareef natti toleera baay'ee. Galatoom. Noora, taa'e maal ta'e? Isin taphadhaa. Ani waan an hojjedhu hin qaba. Kottu malee sirriitti wajjin wal barta. Achumaanis immoo wajjin taphannaa. Lekki dirqama waan an hojjedhu hin qaba. Dooktar Eebbaa waan si bareef baay'ee natti toleera. Yeroo biraa bal'inaan waliin taphanna. Hiree! Sinan jechaa jira! Gidduu kana dhimmati beektuuf jecha faara ishee dhawwadheen ture. Kanaaf jecha natti aarteetu malee hireen nama akkasii miti tolee dooktar. Naaf kana. Nan beekanaan hiriyoonni koo namni kamiyyuu akkana namanne. Hiriyoonni koo hundumtuu nama fakkeessuu fi nama sobu kan ta'ee fi nama maallaqaaf wareegu akkan ta'etti na ilaalu. Dhugaadha firii na amani wanta nammasiin jedhe onnee koorraati. Maal jechaa jirta? Tarii ati akka hiriyaa kee dhugaatti na ilaalta ta'uu danda'a. Ani garuu yeroo dhiyoodhaa asitti waa'ee kee qofa yaaduu natti ta'eera. Yeroon koo hundumtuu si qofa yaada taa'e. Milkii. Wanti naan jechaa jirtu waa'ee maalii akka ta'e garuu barteetta? Miiraan shamarree biraadhaa fi natti dhaga'amee hin beeknetu siif natti dhaga'amaa jira. Maal godhu?
jaalladhee miti. Tarii yeroo namni hundumtuu ati nama miti jedhee nagatetti ati natti dhiyaattee gorsa kenna bira waan dhaabbatteef tarii gorsi kee miira koo jijjiireeti ta'a. Milkii! Si jaalladheera. Har'a garuu sammuu makeetii yaadaa jirtaa? Eeyyee si jaalladheera. Maal jechaa jirta? Ati kan koo qofa akka taatuun barbaada. Ati homaa gowwaa miti. Tasumas hin beeku. Akkuma nama hin beekne wajjin ciisuudhaaf ariifattee fedhii miiraa keetii maali? Ammas nama hin beekneef dhimma muudhaaf hin ariifate. Maaliif na dubattu? Ani kanatti yaadee ofii kootii waan nan uume miti. Si jaallachuun koo balleessaa maalii qaba? Maaliin godhe sin jaalladhe malee? Milkii, kun tasuma waan ta'uu hin dandeenye. Maaliif? Maaliif hin ta'u? Ani akka obboleessa kootiin si ilaala. Ani waan akkasii tasuma yaadee hin beeku. Ammaan booda yaaduu hin dandeessu? Akkam godheen ati bareedaa ani akka lubbuu kootti jaalladhuu fi sassadhuufiidha. Lafaa kee waan si jaallachuu danda'u sitti fakkaata? Ati akka riyyaa dhugaatti natti dhiyaatte. Ani immoo sin jaalladha. Mee natti himi maalidha badiin koo? Milkii, ati balleessaa dhabuu dandeessa. Garuu kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Maaliif hin ta'u? Kun dhimma miiraatii Milkii. Waan miirri koo hin eeyyamnee fi waan ani itti yaadee hin beekne keessa seenuu hin danda'u. Kanaaf si eeguure? Hamma maal ta'utti? Amma miirri kee jijjiiramutti. Milkii, waan tokko na gargaaruu dandeessaa? Yoo dandeesse na dagadhu. Yeroo darbe barattoonni lama mana barnootaa kan biraarraa nutti dabalamaniiru. Yeroo darbe gurmuunuuf beeksiseera. Amma immoo dabareen kan gumiiti. Gumii baatiin jedhamu isinitti dabalamuu qofa natti toleera. Daree keenyatti obbolaan lakkuu lama nutti dabalamuu isaanii nutti toleera. Mee gammachuu keenya harka walitti rukutuudhaan haa beeksisnu. Hundi keessanuu galatoomaa. Keessumaa amma hiree fi giiftii mudhii keessanii hidhachuu qabdu. Gumiin barataa supparjiinis ta'uusaa tiraanskriptii isaarraa ilaaluu dandeenyeerra. Gumi. Oo barsiistu. Barataa qaxalee fi koromee akka kee argachuu keenyatti baay'ee nutti toleera. Galatoomii barsiistu. Kana booddee barsiistuu jettee na waamiin urjii jedhii na waami. Barattoonni hundi isaanii akkas jedhanii na waamu. Tolee barsiistu. Jechuun koo urjii.
Yoomitti oduun kun si qaqqabe. Kana booddeesis ta'eere olii mana barnootaan taatanii. Maali miilumti ittiin dhuftellee otoo lafa hin ejjetin ani barataa cimaadha jettee of dhaaduu barbaadde moo? Akkam xiqqoo turte yoo ilaalte siif wayyu? Ana miti kan biraa jiinees kan ta'e super jiinees kan ta'e siniif dhufuun isaa hin hafne. Maal fakkaataa kun immoo otoo dhufuun isaan beekami mootiin keessan ana jechuu barbaade yoo? Uffata baasii qullaan deemne malee fayyaa miti. Sammuun isaa nagaa natti fakkaata. Hireko bareedduu ko maaloo xalayyaa kana dhuga jabaadhuuti dubbisi. Ati mucaa jabduudha. Kanan hin beeku. Ani jiraadhes jiraachuu baadhes akka jabinni keessa waliin dhugne sirriitti hin beeku. Hammam akkan sitti jijjiirame naaf gala. Wanti nuti hin beekin godhe tokko hin jiru. Garuu na amani waanan godhe hundumaa kanan godheef siif jedhee. Sababni kee maalii jettee nan gaafatin. Amma kana jedhee sitti himuu hin danda'u waanan ta'eef. Otoo sababa koo dhageessee baay'ee na jalaa miidhamta. Hamilee cabdee abdii kutatte jedheen si dhoksee wallaansootti hin qabaa ture. Na jalaan dhibbatin jedheen iccitii tokko tokko dubbachuu fi namatti himuu caalaa dhoksuun isii ka guddaa qaba gatiire sitti meessi miidhuu goorra dhokadhee si oolchuun filadhe. Qormaanni keessa gale amma yaabbiin ulfaataadha. Jireenya koo keessatti murtoon na murteessa jedhee hiyyaan murtoo ulfaataa na murteessiseera. Si dhiisee deemeera. Adaraa kennatti murteessi. Si dhiisee deemuun koo rakkoon ulfaataa akkamiin irra ga'ee akka ta'e nan gaafate. Bakka hin deemuun beeku. Na barbaaduuf iyyaale. Otoon sitti hin himin. Urjii sirriitti dhiifama naaf gaafadhu. Kan inni isinitti jijjiirameef sababan isinitti himuu hin barbaannee fi homaa isin hin fayyadneef. Xiqqoo mallee akkana jibbitan barbaade. Nama hamaa ta'uuf naaf milkoofne. Hamma yaadeen olitti waan na jibbitan miti. Sababa kootii yeroo gaddituu fi miidhama kee arguu waan hin barbaanneef sirraa fagaadheera. Sababa kootti akka barnoota kee irraa gufattu hin barbaadu. Sanuu waan furmaata hin qabneef. Sin jaalladha lubbuu koo. Barnoota kee immoo daraa. Kun imaanaa obboleessa keetii qofa otoo hin taane imaanaa nama lammaffaa ijaan arguu hin dandeenyeeti. Garuu qofaa keessi dhiisee hin deemne. Amma kanas garaa sitti hin jabaan. Dooktar Eebbaan si waliin jira. Akka kootti si kunuunsa. Hin rakkiftu miti qaalii koo. Adaraa. An obboleessa kee jaallattuuf jedhii rakkisii. Sin jaalladha buukee koo. Nagaa naaf ta'e. Obboleessa keerraa.